Mootummaan biyyoolessaa guddina tuufinsa qabuu fi misooma ariifachiisaa dhugoomsuun hiyyummaa dhabamsiisuuf imaammata, tarsiimoo fi karoora misooma yeroo gabaabaa giddugaleessaa fi dheeraa baasuudhaan hojiirra oolchaa kan jiru yoo ta'u, bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo keessatti gama damee qonnaa, barnootaa fi fayyaatiin galma yaadame milkeessuuf hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Wabii nyaata hawaasa magaalaa fi naannoo magaalaa mirkaneessuuf oomishaa fi oomishtummaa dabaluun kan biyya alaa irraa galan oomisha biyya keessaatiin bakka buusuu fi carraa hojii qonna magaalaa keessatti bal'inaan uumuuf kilaastera qonnaa, mana qonnaan bulaa fi maatii qonnaan bulaa dhuunfaa fi dhaabbilee keessatti ciminaan hojjetamaa kan jiru yoo ta'u, waldaaleen kilaastera qonnaa keessatti horsiisa lukkuu, horsiisa horii aannanii, horsiisa qurxummii, horsiisa booyyee, furdisa loonii fi misooma dammaa irratti waldaadhaan gurmaa'anii hojiitti galanis bu'aa qabeessa ta'aa jiraachuu himan. Kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo keessaa aanaan keenya Malkaa Gafarsaati. Tokkummaa horsiisa lukkuu baay'inni miseensaa 4, shamarran 3 fi dhiira 1. Oomisha kan eegalte Finnee gaafa ji'a 1 fi torban 3 booda oomisha eegalte. Seeraan garuu kan of dandeesse ji'a 2 nu bira turte boodaadha. Amma garuu bu'aa guyyaatti 500 fi 40 akka sargannaa kan nuti gashineen daanqoo 600dha. Amma sirriitti bu'aatti gallee jirra jechuudha. Bu'aansaa gaarii ta'ee jira. Kallattii mootummaatiin haalli baay'ee mijatee jira. Tokko kallattii asumatti kunoo sheediin ijaaramee kan gurmaa'anii walitti hidhatinsa gabaatiin kan hojjechaa jiran jiru. Lammaffaan kallattii adda addaatiin illee gabaan haala mijeessee mootummaan gabaa irratti haala mijeessee kallattii baazaarii adda addaatiin ilaalcha adda addaatiin kan deemaa jiru illee jira jechuudha. Yeroo darbe fakkeenyaaf akka waldaa keenyaatti nuti deemnee naannoo gidduu gala aadaa fi turizimii kan Finfinnee irratti deemnee hirmaanneerra yeroo sanatti illee wantoota baay'eetu mijaa'aa jira jechuudha kallattii mootummaatiinis. Waldaaleen kilaastera qonnaa keessatti horsiisa horii aannanii irratti gurmaa'anii hojjechaa jiran guyyaatti giddu galeessaan aannan leetira 1,000 ol gabaaf dhiyeessuun fayyadamoo ta'aa jiru. Kilaastera qonnaa keessatti furdisni loonii, horsiisni booyyee, horsiisni qurxummii fi misoomni dammaa karaa fakkeenyummaa qabuun hojjetamaas jira. Uumamaan badhaatu jannata lafarraa lakkaawameen dhumu uumamni kiyaayyoo biyya Oromiyaa. Gama biraatiin qonni magaalaa mana qonnaan bulaa fi maatii qonnaan bulaa dhuunfaatti bal'inaan hojjetamaa kan jiru yoo ta'u, kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo aanaa Malkaa Gafarsaa zoonii Burqaa Wunkii keessatti kan argaman obbo Maammoo Laggasee hojii horsiisa horii aannanii, misooma dammaa, qonna manduubee bal'inaan hojjechuun irraa fayyadamoo ta'aa jiru. Uumamaan badhaatu jannata lafarraa lakkaawameen dhumu uumamni kiyaayyoo biyya Oromiyaa. Leenjii kennameef irratti hundaa'uun hojii qonna manduubee keessa galuun bu'aa qabatamaa argamsiisaa kan jiran yoo ta'u, deeggarsa kutaan magaalaa taasiseefiin balfaa horii walitti kuusuun baayoo gaazii hojjetanii itti fayyadamaa jiraachuus himan. Kun baayoo gaazidha. Baayoo gaazii kana balfi horii 8 akka fixutti tilmaamamee qofforsiisee yaa'u deeggarsa aanati kutaa magaalatiin meeshaaleen isaanumatu bitee naa ergee ogeessa wajjiniini. Kuni erga jammarame ji'a tokkotti guunne guyyaa tokkotti kana guutuusaa gizee 2 itti naqna akka horiin nuu kennetti gizee 2 itti naqneet ji'a tokkotti guunne. Amma torban hin guunne kuni hojii calqabee jira. Hojii calqabe garuu kuni bakka itti waliin ga'anii haala malee odoon furdifne akkanatti dhoqqeen isaa akaafarraa yookiin immoo mukarratti hafaa
akka culul jedhee bishaan akka hin taane kinu akkaata akka irratti haala kanaan erga baxabatanii booda erga waliin ga'anii booda qaawwa kana jalaa banu qaawwa kana kinu qaawwa kana akkatoo bananii itti gannama gadi nama kun asiin qaawwa qabaa kinu asiin gadi bu'aa kuni achi jala leetirii 3,000 an fuudhu jira seeftiin taankariin kunoo kun haala kanaan uumicha baasee daffaa jira asiin gadi yaa'a asiin gadi yaa'e kuni achittis asittis kaaree meetirii 4 yookiin 2 qofforameet bakka 2tti qofforamee kuusaa ta'a jechuudha. Kuusaan kun immoo eegare maaliif ta'a? Abukaadoo maangoo adhaaban yookiin dinnicha kana muduraaf fudura hundumaafuu hin ta'a. Xaawoon kun akka isa xaawoo biraatii miti. Xaawoon achi tortorsinee itti goonu sanii miti. Kuni waggaa tokko waggaa lama fayyaduu hin danda'a. Kun immoo asiin ol deebi'eet mana keessatti faayidaa nu kenna. Asiin ol seenti kinu asiin ol seenteet asiin dhufaa. Kun immoo paaworii kara ampooliitti geessu achi ampoolii sanatti. Inni kuni geejii yookiin immoo hammam humna akka qabu. Humna hammam akka qabu agarsiisa. Dubbisaa jecha asirraa. Humna kun yoo gad deebi'ee dhaqanii balfa sanii achitti waan guutaniif hoo itti guutanii raawwatanii ittuma fayyadamu. Ittuma naqxuu itti fayyadamta jechaadha. Haala kanaan kun asiin dhufeet immoo istoofii tanatti gala jechaadha. Kunoo tanatti. Kunoo laala. Tanatti gala. Kunoo. Kanatti galaa qaba jechaadha. Kun ibidda guddaa kun akka taayilii itti dabaltaa akkanatti paaworiin kennuufi kunis paaworii ilaaliin kennu sirriitti haala saniin itti fayyadaman jechaadha. Obbo Maammoon gaagura ammayyaas mana dhuunfaa isaaniitti hojjechuun itti fayyadamaa jiraachuus himan. Isa haala gaarinanii haala ammayyaan itti deema jedheen qafoolleen ofii kootii qafoo karaa 12-13 hojjedhe bootan bal'annaanan baaqela kana keessa dhaabee harkaan tokko naafe baaqelli kun amma haala kana kinu namni asitti xanneen hin dha'uu hin beela'uu hin du'uu ana ishee tadhaarra'e bona ganna hin jedhu hin nyaata idaari fi xiqimtii ishee tan nyaata amma yeroo hunda nyaatu waan kana ta'e haala kanaan biyyattii teenya amma timaatimiin gizee amma asirra jiru sanii birrii 80 kan galee asiif achi oomishnaan meeqatti birrii 15tti gad deebi'e bakka amma waan kana ta'eef haala kanaan nuti ofirraa hafnee gabaatti illee dabarsinee gurguruudhaan bu'a qabeessa guddaadha. Haala kanaan hojjennaan qonnatti gizee hunda qotee duuban deemnu makaanaayizdiitti jijjiirreetti faabrikaa dhaabneetti kara industiriitti ce'uudha dhuguma kutannoo guddaan hojjechaa jira akkuma agartan kan isin. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa Malkaa Gafarsaa obbo Lalisaa Itichaas akka aanichaatti hojiin fakkeenyummaa qabu hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Sadarkaa hammaatti baay'ee bareedaadha jechuudha. Guyyaatti killeen kun 8 waliin argama jechuudha kilaastera sana keessa. Nama dhuunfaa biratti kilaastera maatiitiin hangurmaanii horsiisa lukkuu gabbisa beelladaa horii aannanii irratti hojjetanis jiru jechuudha. Kuni hojii fakkeenyummaa qabu egeree shaggar murteessaadha jechuudha. Bu'aa barbaade namni asitti hojjetees argachuu danda'a. Hawaasni jiraatus immoo kallattiidhaan oomisha qulqulluu fi ho'aa ta'e gabaarraa argachuu danda'a jechuudha akka naannoo keenyatti. Gama biraatiin qonni magaalaa dhaabbilee dhuunfaa keessatti hojjetamaa kan jiru yoo ta'u, riizoortii beellamaa kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti argamu keessatti hojiin inisheetiivii horsiisa lukkuu, horsiisa hoolaa fi re'ee, misooma dammaa fi qonna manduubee hojjetamaa jiraachuu abbaan riizoortichaa obbo Kabbadaa Beellamaa himaniiru. Gaagura 51 jira as keessa kun kan amma horsiisaa kan jirru lukkuun 500 as keessa jiru guyyaa tokko hinqaaquu 450 kennaa jiru akkasuma immoo re'ee foolan hin jira. Oomishaa fi oomishtummaa dabaluun kan biyya alaa irraa galan oomisha biyya keessaatiin bakka buusuuf oomishni qamadii jallisii bonee akka kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti bara kana lafa heektaara 524 irra kan faca'e yoo ta'u, obbo Tulluu Daggafaa leenjii qonna qamadii bonee kennameef irratti hundaa'uun lafa heektaara 1.5 irratti oomishaa jiraachuu himan. Leenjii sana erga fudhannee booda wanni kun hin danda'ama kan jedhu duraan shakkii keessa turreeyu. Amma ergasii tiraakteriin nu dhufee tiraakteriidhaan facaafne san booda bishaaniin itti fufne
Yaa kutannoo barbaachisa malee dadhabbiinni soo qabaate kun akkuma argamu kana hojii faayidaan bu'aan inuma argama jechaadha yoo itti dadhaban. Hojjetani bu'aan hin dhabamu. Humna odoon qusatin waan qaban humnaanis ta'e maallaqaanis itti dadhabanii kan bu'aa argatan malee ta'anii wanni bu'aan argamu hin jiru. Gama biraatiin waldaa naannoo Oromiyaatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa irraa gaggeeffaman hojii qonna qindaa'aa kuduraa fi muduraa irratti hojjechaa jiraachuu himaniiru. Iddoon argitan kun bamulu iddoon balfatti gatanii fi wantoota hin barbaadamne tokko tokkotu asitti raawwatamaa ture. Kanaafuu kana ilaallee kun akkana ta'uu hin qabu jennee aanaa irraa amma kutaa magaalaatti waliin gurmoofnee nu gargaaranii kuduraa fi muduraa kana fakkaatu asiin geessinee jirra jechuudha. Itti gaafatama waajjira qonnaa kutaa magaalaa Malkaanoonnoo obbo Wandimmuu Mallisee akka kutaa magaalichaatti hojii damee qonnaatiin hojjetamu milkeessuuf qophii ga'aa taasisuun qonnaan bulaa sadarkaadhaan jiruuf leenjii kennuun hojii qabatamaa keessa galamee hojiin fakkeenyummaa qabu hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Akka kutaa magaalaa keenyatti qophii guutuu taasisuudhaan aanaaleen keenya akkaataa potenshaala qabaniin qoqqoodnee fi leenjii gama kanaan kennamuu qabu karaa guutuu ta'een kennineetiin jirra. Kana qofa miti qonnaan bulaa keenya sadarkaa sadarkaan jiru qonnaan bulaa adda duree giddu galeessa harka qalleeyyii kan jedhaman sadarkaa sadaniin leenjiiwwan qonna gannaa irratti bara 2015 2016 qophii guutuu taasifneetiin jirra. Akkuma kanas hojii gama misooma beelladaatiin hojjetaman karoora irratti egaa karoorri keenya bara 2016 karoora tiiqiiti. Baay'ina ariitii kalaqa kan jedhu qulqullina kan jedhu wantoota kana arfan kan giddu galeessa godhateera. Isa kanarratti hundoofnee egaa ergamni waajjira qonnaa inni ijoof inni bu'uura wabii midhaan nyaata magaalaa mirkaneessuudha. Isa sanaan akka shaggaritti qonni magaalaa hundaa'eetiin jira. Sana keessatti waggaa darbeerraa kaafnee hojiiwwan qonna magaalaa waa hedduu hojjenneetiin jirra. Waa hedduus agarsiifnee jirra. Bu'aa hedduunis argamee jira. Wabii nyaataa hedduus mirkaneessuu dandeenyeetiin jira. Gama misooma beelladaatiin kilaastara 138 fi sheedii 250 ijaaruuf qabame keessaa hirmaannaa uummataatiin kilaastara 150 fi sheedii 277 ijaaruun namoota 2343 f carraan hojii kan uumame ta'uus obbo Wandimmuun himan. Inisheetivii misooma beelladaatiin karoorri nuuf kenname naannoo kilaastara 138 ture jechaadha. Kana jechuun horsiisa horii irratti, lukkuu irratti, misooma qurxummii irratti, furdisa irratti, booyyee irratti, akkuma kana misooma dammaa irratti inisheetiviiwwan kun ja'an gama misooma beelladaatiin gadi bu'anii isa sana kilaastara 138 akka ijaaruu qabnu sheedii 250 ijaaruu akka qabnu gadi bu'ee ture. Isa kana giddu galeessa godhannee nutis karoorri keenya karoora xiiqiiti. Baajeta mootummaa malee sheedii 277 kilaastara 150 ijaarree naannoo carraa hojii 2343tiif carraan hojii qonna magaalaa keessatti uumamuu danda'ee jira jechaadha. Inisheetivii kana karaa sadiin hojjannee tokko lafa mootummaa irratti ijoollee eebbifamtoota, ijoollee qonnaan bulaa fi warra hojjechuu danda'an adda baafnee gurmeessinee inisheetivii aanaa noonnoo keessatti, aanaa malkaa keessatti, aanaa beeroo keessatti haala adda ta'een ji'a tokko keessatti ijaarsa isaa calqabnee xumuruu qabna. Oomisha yeroo gabaabaa keessatti eegaluu qabna jennee kurmaana tokkoffaa keessa ijaarsa xumurree kurmaana lammaffaa keessa oomisha eegallee qe'ee qonnaan bulaatti sadarkaa haawushooldiitti hojii gurguddaa hojjenneetiin jirra jechaadha. Gama damee kanaatiin bu'aa guddaanis argameetiin jira. Dhaabbilee keessattis dhaabbilee mootummaa, dhaabbilee miti mootummaa keessatti hojii gurguddoo hojjennee kan jirru ta'uu isaati. Egaa dhaabbilee kana keessattis dhaabbata feestullaa ministii yoo fudhanne hojii qonni qindaa'aa hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Horsiisni horii ni jira, lukkuun jira, kanniisni jira, manduubeen jira, eegumsi qabeenya uumamaa bosona harree jira jechaadha. Mukkeen biyya keessaa kana haala guutuu ta'een achittis hojii gurguddaa hojjechaa kan jiru ta'uu isaati. Kana qofatu hin taane Beellamaa Riizoort kan jedhamu aanaa beeroo keessatti kan argamu dhaabbata guddaadha. Hektaara lamarra kan dhaabbate kaaree 20 oli achi keessattis horsiisa lukkuu, damma, furdisa, hojii manduubee haala adda ta'een hojjechaa kan jiru ta'uu isaati. Kana jechuun egaa qonna qindaa'aan tokko tokkoof galteedha jechuudha magaalaa keessatti. Hojii tokko qofa hojjettee kan dhaabbattu miti. Hoteelli jira. Hoteela keessatti lukkuun jiraachuu qaba. Alaa kan bitamu miti. Aannan jiraachuu qaba. Alaa kan bitamu kan dhiyaatu ta'uu qabu. Furdisa irratti hoolaaf re'een achumatti fudhachuu danda'uu qabu. Sangaan achumatti gabbachuu qaba. Isa kana karaa qindaa'aa ta'een qonna qindaa'aa qonna guutuu karaa ergaa guutuu dabarsuu qabuun hojjechaa kan jirru ta'uu isaati. Egaa calqabbiidha jedheera.
calqabbii gaariirra jirra, ka'umsa gaariirra jirra. Magaala keessatti qonni bu'aa qabatamaa fiduu akka danda'u, jijjiirama fiduu akka danda'u, diinagdee biyyaa utubuu akka danda'u, alergeedhaaf qaqqabuu akka danda'u, hanga alergeetti hojjechuu akka dandeenyu argaa jirra. Isa kana bal'inaan karoora keenya bal'ifnee 2016-17ttis haala adda ta'een hojjechuudhaaf kan qabannee jirrudha. Gama hojii barnootaatiinis akka kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti hirmaannaa barattootaan wal qabatee barattoota 29 galmeessuuf karoorfame keessaa barattoota 34,000 fi 326 galmeessuun danda'ameera. Hojiiwwan inisheetiivii hojii barnootaa deeggaran 9 qabatanii bara kana hojii qabatamaa keessa galuu itti gaafatamaa waajjira barnootaa kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo obbo Muhammad Kadir himaniiru. Akka waajjira barnoota kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti bara kana hojiiwwan gurguddoo karoorfannee hojiitti galle keessaa yaa boqonnaa qophii irraa kaasee jalqaba irratti hirmaannaa barattootaatti wal qabatee galmee barattoota bara kana karoora 29 galmeessuuf karoorfannee raawwiin keenya barattoota 34,326 parsantii dhibbaa oliin raawwanne galmeessinee hojii baruuf barsiisuu wal qabatee hojiiwwan gurguddaa hojjennee isa waliin hojiiwwan inisheetivii hojii barnootaa kana deeggaran hojii barnoota keessatti hojjennu deeggaran baay'ee isaanii karoorfannee hojjetaa turre. Kana keessaa inisheetivoota gurguddoo 9 qabanneeti hojiitti galle. Kana keessaa tokkoffaan hojiiwwan barnoota eegaluun dura manneen barnootaa keenya moodeelessuu qabnaa jennee karoora qabannee manneen barnootaa 4 akka kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti moodeelessuuf qabannee 4 isaaniitu hojii moodeelessuu xumurree irra jechuudha. Inisheetiviin hojii ganna hojjenne tokko isa. Baay'inni barattootaa yeroodhaa gara yerootti baay'achaa dhufuun wal qabatee rakkoo gama dhiphina dareetiin jiru furuuf dareen dabalataa ijaaramee hojii qabatamaa keessa galuu fi manneen barnootaa bu'uura boruu hirmaannaa uummataatiin ijaaramuus himan. Hanqinni daree dabalataa manneen barnootaa keessatti ni jira. Baay'inni barattootaa yeroodhaa yerootti dabalaa waan dhufeef jechuudha. Kana wal qabatee manneen barnootaa daree dabalataa 8 ijaaruuf karoorfannee 8 isaaniitu ijaarsa xumurree hojii baruuf barsiisuu yeroo ammaa kanatti keessatti gaggeeffamaa kan jiru ta'uusaa. Kanaaf daree dabalataas 8 karoorfanne 8 raawwanneerra. Kan biraa carraa barnootaa babal'isuu qabna. Carraa barnootaa jechuun dhaabbilee barnootaa dabaluu qabna. Lakkoofsi barataa yeroodhaa yerootti dabaleera. Kanaan wal qabatee manneen barnoota bu'uura boruu. Manneen barnoota bu'uura boruu hirmaannaa hawaasaatiin qofa jechuudha. Bajeta mootummaatiin kan hin taane bara kana 6 ijaaruuf karoorfannee 6 isaaniitu ijaarsa jalqabnee. Kana keessaa yeroo ammaa kanatti manneen barnoota bu'uura boruu 5 keessatti hojii baruuf barsiisuu eegallee jirra jechuudha. 6ffaanis torbee kana keessa kan hojii baruuf barsiisuu itti eegallu naanna'ee 6 xumurreerra jechuudha. Akka kutaa magaalaa keenyaatti 6 xumurreerra. Kanaaf raawwiin ijaarsa manneen barnoota boruu kana fakkaata. Kana keessatti garuu fayyadamummaan hawaasaa maal fakkaata kan jedhus ilaaluun barbaachisaadha. Kanaan dura manneen barnoota bu'uura boruu manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa keessattis hawaasni walga'iinsi manneen barnootaa bal'inaan waan hin jirreef manneen barnoota dhuunfaatti baasii baasanii rakkoof saaxilamaa kan turan even Finfinneetti fa'aa deebi'anii haalli ijoolleen itti barachaa turan kan jiru ta'uu isaati. Kana hambisuudhaaf hojii hojjenneen manneen barattoota gara 3,292 ta'an manneen barnoota bu'uura boruu keessatti barakan manneen barnoota bu'uura boruu haaraa ijaaraman keessatti bilisaan ijoolleen haalli itti barataa jiran kan jiru ta'uu isaati. Kun immoo hawaasa irraa baasii geejjibaa baasii kaffaltii jedhan manneen barnoota dhuunfaa keessatti kaffalan kan hambise ta'uu fi bu'aas naannoo kanatti kan argamne hawaasni kan itti gammadee even kan biraa ijaarrachuuf itti qophaa'aa jiru kan jiru ta'uu isaati. Gama sagantaa nyaata barattootaatiinis manneen barnootaa 16 keessatti harcaatii malee sagantaa lamaan fayyadamsiisaa jiraachuu fi cabissa barnootaa nu qunname keessaa ba'uuf hojiin dijitaalaayizeeshinii manneen barnootaa keessatti hojjetamaa jiraachuu obbo Muhammad himaniiru. Sagantaa nyaata barattootaa inisheetiviidha jechuudha. Hanqina rakkoo guddatu ture nyaata barattootaa ijoolleen baay'een maatii harka qalleessaa kan ta'an kan osoo waa hin qammasin dhufan rakkoon kan ture even hanqina qabxii barattootaatti harcaatii barattootaa haftee barattootaa wal qabatee rakkoo guddaa kan ture isa furuuf jecha sagantaan kun jalqabame jechuudha. Kanaaf sagantaa kana wal qabatee bara kana barattoota 7,231 sagantaa nyaataa kanarraa akka fayyadaman karoorfannee guutumaan guutuutti manneen barnootaa 16 keessatti guutumaan guutuutti harcaatii malee haalli sagantaa nyaataa 2 kan shaggar nu deeggaru jira.
kan immoo mana barumsa lama jechuudha. Kan immoo 14 buusaa gonofaa kutaa magaalaa keenyatiin guutumaan guututti barattoonni haalli itti nyaata kanarraa fayyadamaa jiran kan jiru ta'uu isaati. Barsiiftonni manneen barnootaa kana keessa jiran immoo hundi isaaniitu sagantaa nyaataa kanarraa fayyadamanii jiru jechuudha. Inni biraa akka inisheetiviitti kan qabanne dijitaalaayizeeshinii. Barnoonni keenya sagantaa barnoota cabiinsi barnootaa cimaan akka jiru akka biyyaatti beekama. Isa kana furuuf immoo barnoonni keenya dijitaal ta'ee sagantaa dijitaalaayizeeshinii keessatti barattoonni keessattuu barattoonni sadarkaa lammaffaa mana kitaabaa dijitaal laayibrarii akka fayyadaman, dijitaal laayibrarii shaggar akka fayyadaman, barsiiftonnis barattoonnis kana keessatti akka hirmaatan gochaa turre. Kanaaf mana barumsa sadarkaa lammaffaa qabnu 4 keessatti 4 qabna kutaa magaalaa keenyatti, kan mootummaa tokko kan dhuunfaa 3 sadan keessattuu sagantaan dijitaal laayibrarii hojiirra kan oole ta'uusaa hin beekne jechuudha. Kan biraa immoo meeshaalee barnootaa barattootaaf dhiyeessu. Kanaan wal qabatee manneen barnoota mootummaa qabnu hunda keessatti yuunifoormiin, meeshaaleen barnoota dabtar, boorsan, meeshaaleen barreeffamaa barattoota keenya gara barattoota 7,231 haalli itti dhiyeessine jira. Even manneen barnoota dhuunfaa keessatti barattoota harka qalleeyyiifis haalli itti dhiyeessaa turre kan jiru ta'uu isaati. Kan biraa kalaqa bara kana hojii baay'ee hojjenne manneen barnootaa keessatti. Kanaan immoo akka magaalaa Shaggariitti dorgomnee tokkoffaa baane jechuudha bara kana. So ammas hojii guddaa naannoo kanatti hojjetaa jirra. Kanaan wal qabatee manneen barnootaa keenya kalaqa irratti xiyyeeffatanii, ogummaa irratti xiyyeeffatanii kallattii mootummaan kaa'een haalli itti barsiisaa jiran kan jiru ta'uusaa asumaan kaasuun barbaada. Kan biraa qonnaa fi manneen barnootaa hawwataa gochuudha. Manneen barnootaa hawwataa gochuu jennu manduubee, hojii qonna manduubee, qonna lafa babal'aa hin qabnu magaalaa keessa jirra. Garuu lafa qabnu irratti hojiiwwan qonnaa fakkeenya ta'an kan barattoonni irraa barachuu danda'an, kan rakkoo immoo hamma tokko furuu danda'u hojii gurguddaa naannoo kanatti hojjetaa irraa kanarraa immoo fayyadamaa ta'anii irra. Kanaaf manneen barnootaa keenya keessatti xiyyeeffannoon naannoo kanatti hojiin hojjetaa jirru kan jiru ta'uu isaati. Kan biraa qophii qorumsaa wal qabatee kutaan magaalaa keenya bara darbes qorumsa akka biyyaatiitti hanqinni guddaan kutaa 12 irratti jiraatus kutaa 8 irratti raawwiin keenya baay'ee aarifiidha. Kanaaf parsantii olaanaan ijoollee dabarsine akka Shaggarittis raawwii olaanaa kutaalee magaalaa qaban keessaa tokko jechuudha. Kanaaf isa qofatti hin gammanne hanqina qabaa irratti hojjetuu qabnenne bal'inaan irratti hojjetaa irra tiitooriyaaliin bal'inaan kennamaa, gaafilee shaakalaa ijoolleef qophaa'ee bal'inaan hojjetamaa jira. Qorumsi moodeelaa fi kan biraas deddeebi'ee kan daree keessatti asessimentiiwwan adda addaa bal'inaan kennamaa jira. Sanbata immoo bal'inaan baratu jechuudha. Deeggaramuu qaba waan ta'eef manni kitaabaa galgala keessaa sa'a lamaatti hojjeta jechuudha. Manneen barnootaa keenya sadarkaa lammaffaa deemnee amma galgala sa'a lamatti barattoota hin arganne jechuudha. Itti fayyadamu. So xiiqidhaan cabiinsa barnootaa san jala bahu hojii babal'aa hojjechaa jira naannoo kanatti. Qophiis immoo qorumsaaf bal'inaan hin dorgomnas waan ta'eef kutaalee magaalaa waliinis hin dorgomne akka kutaa magaalaas hin dorgomne qabxii barattoota keenya immoo harka caalaan fooyyessuuf immoo hojjetaa jirra. Kan immoo waan nu gargaara jennee yaadna. Nus immoo hojjetaa irraa gargaarsa qofa osoo hin taane waan hojjechu. Nyaanni barattoota waggaa tokkoof ga'u qindoomina walootiin mana kuusaatti walitti qabamuu itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo obbo Kamsuur Ciibsaa himaniiru. Akka kutaa magaalaa keenyaatti calqabuma boqonnaa qophiidhaa kaasee haala kamiitiin nyaata barataa waggaadhaan nu ga'u walitti qabachuu dandeenya kan jedhu kutannoo fi qindoomina hooggansa kutaa magaalaatiin kallattiin taa'ee achirratti walii galameeti. Hojii waggaa kanaadhaaf nyaata barataadhaaf nu ga'u kurmaana tokkoffaa keessatti kan qindoominaan walitti qabannee jirru. Kanaaf kan ammoo qabatamaadhaan amma ammaatti sirriitti barattoota keenya jechuudha. Kutaa baasadaataarraa kaasee hamma kutaa 8tti Malkaa Noonnoo keessa kan jiran barattoota keenya guutummaan guutuutti nyaachisaa jirra. Kanaafis ga'een abbootii qabeenyaa, ga'een jiraattota keenya, ga'een hooggansa keenyaas kutaa magaalaadhaa kaasee hamma aanaatti jiru baay'ee guddaadha waan ta'eef ani ammas hojiin bara kana akka buusaa gonofaatti hojjetame aadaa, duudhaa uummata Oromoo kaleessa lafa qabsiisuudhaaf dhaloota irratti hojiin hojjetamaa jiru. Hojii baay'ee fakkeenya gaarii ta'u waan ta'eef kun hojii guddaa hojjenneerra jennee fudhachuu hin dandeenya. Waan ta'eef ani ammas hojiin bara kana akka buusaa gonofaatti hojjetame aadaa, duudhaa uummata Oromoo kaleessa lafa qabsiisuudhaaf dhaloota irratti hojiin hojjetamaa jiru. Hojii baay'ee fakkeenya gaarii ta'u. Gama hojii fayyaatiinis akka kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti hojiin bal'aan kan hojjetame yoo ta'u, hojii tajaajila hawaasaatiin wal qabatee hojiin inshuraansii fayyaa hawaasaa hubannoo kennuu irraa kaasee
hojiin fakkeenyummaa guddaa qabu yeroo gabaabaa gidduutti hojjetamuu itti aanaan itti gaafatamaa waajjira fayyaa kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo obbo Tolaa Kabbadaa himaniiru. Hojii waliigalaa bara kana akka kutaa Malkaa Noonnootti keessumaa gama fayyaatiin hojii bal'aadha kan hojjetame. Hojii hawaasa keenya tajaajiluu wajjin wal qabatu hojii bal'aa hojjenne. Isaan keessaa inisheetiivii bara kana nu hojjennee qabanne keessaa inisheetiivii hedduudha kan hojiirra oolchine. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne inshuraansii fayyaa hawaasaa fudhachuu dandeenya. Inshuraansii fayyaa hawaasaa irratti hubannoo uumuu irraa kaasne hawaasni tajaajila kanatti akka hammatamuuf miseensa akka ta'uuf caasaalee sadarkaan jiraniif hubannoo kennuu irraa kaasne hawaasa hunda bira tachi goone tajaajila kanatti parsentaa 12% bara kana tajaajilatti akka hammataman goonee jirra. Kanas hojii akka ajaa'ibaatti guyyaa 15 duula guyyaa 15 hin guunne keessatti abbaa warraa 13,000 bira gahuu dandeenya, miseensa gochuu dandeenya jirra. Baay'ina uummataatti yoo deebisne baay'ina uummata tajaajilamatti yoo deebisne naannoo uummata 60,000tti siqu tajaajila kana keessatti akka hammatamu goonee jirra akka kutaa magaalaa keenyaatti jechuudha. Dabalataan tajaajila qulqulluun hawaasa bira akka gahuuf namoota harka qalleeyyii ta'aniif karaa mootummaa akka bitamuuf gochuudhaan kan mootummaan dadhabe immoo mobilaayiz goonee hawaasa abbootii qabeenyaa sochoosnee akka bitamuuf gochuudhaan naannoon parsentaa 20 ta'u gargaarsa mootummaaf gargaarsa abbootii qabeenyaatiin miseensa inshuraansii fayyaa ta'anii tajaajila guutuu kan argachaa jiran yoo ta'u parsentaan hafe garuu kaffalee warreen kaffalachuu danda'an kaffalanii miseensa ta'anii tajaajila kanatti kan hammataman ta'uu isaati. Buufata fayyaa keessattis roga hundaan tajaajila kennaa kan jiran yoo ta'u ittisa irratti xiyyeeffachuu fi yaalii mana manaa kennaa jiraachuus obbo Tolaan himaniiru. Buufata fayyaa keessatti tajaajila nu kenninu komponentii hundaa nu kennina. Tokko ittisa irratti xiyyeeffanna. Hawaasatti gabbaanee hin barsiisna. Yaalii mana manaan goona. Namoota dadhaboo humna hin qabne mana bira ga'anii akka tajaajila godhan goona. Inni kun faamilii heelzii tiim kan jedhamu mana manatti dhaqanii hawaasa dadhaboo akka yaalan gochuudha. Inni kan biraan namoota dhukkubsatanii dhaabbata fayyaa keenya dhufan karaa guutuu ta'een akka isaan tajaajilan gochuudha. Kanaaf immoo ragaa kan nuu ta'u yaa'iinsi dhukkubsataa keenya waggaadhaa gara waggaatti yoo ilaalle bara kana parsentaa isa bara darbeera parsentaa 100 oliin ixifii dabalee jira jechuudha. Ixifii dabalee jira kunis maali tajaajila achitti kennamu irraa ka'eeti. Sana dabaluu keessattis tokko kwaalitiin tajaajila keenya akka dabaluuf karaa hooggansa jijjiiramaa amma jiru qabannee deeggarsa qaama adda addaas dabalannee wannoonni nuun buufata fayyaa keessatti hojjennu. Fakkeenyaaf maashinii akka altiraasaawundii dhiyeessuudhaan tajaajila dur namni birrii guddaa baasu natsaa fi gatii madaalawaadhaan akka argatu gochuudhaan inni kan biraan CBC maashinii dhiyeessuudhaan tajaajiloota akkas akkasii akka godhamu iddoo daa'immanii qopheessuudhaan daa'imman keessumaa waggaa 5 gaditti guddina sammuu ishee barbaada guddina sammuu parsentaan 80 fi isaa ol waggaa 5 gaditti dhuma. Kanaafuu achirratti yoo hojjenne bakka itti hojjennu waan hin qabneef ECD kan jennu inisheetiivii haaraa karaa muummicha ministeeraa Gabroo san sirriitti hojiirra oolchine daa'imni tokko gaafa dhuftu fayyummaan sammuu isheetii daa'imni umurii waggaa 2 waan hojjechuu qabduun hojjetti immoo hojjettu kan jedhu doomanii sana achitti assees goona jechuudha. Daayireektarri buufata fayyaa Hacaaluu Hundeessaa obbo Mirreessaa Fiqaaduus deeggarsa abbootii qabeenyaa kutaa magaalichaan meeshaalee yaala fayyaa bitamuun hawaasni itti tajaajilamaa jiraachuus himan. Abbootiin qabeenyaa kutaa magaala keenyaa meeshaalee gurguddaa gara hospitaalota adda addaatti deemuu namni qabu ture irra caalaa nuu bitanii nuu galchuun tajaajila kennaa jirra. Inni kunis tajaajila keenya daran kan dabale ta'uu isaati kan inni ibsu. Akkuma tajaajilamaa argitantu murteessa jechuudha tajaajila as keessatti kennamu. Kanaaf keessumaayyuu kan laaboraatoorii wajjin wal qabatu kan deeggarsa hirmaannaa hawaasaa naannoo kanaatiin nuu bitame keessa kan akka CBC baay'ee tajaajila nuni lafa adda addaatti joorsinu turre nama garaasitti nuu deebiseera jechuudha. Tajaajilamaan baay'achuu irraan kan ka'e manni yaala fayyaa fi ogeessi tajaajila fayyaa kennu akka kutaa magaalichaatti hanqina qabaachuu obbo Mirreessaan himaniiru. Tajaajilamaan akka malee baay'eedha. Kutaan magaala keenya uummanni isaa guddaadha. Uummanni isaa guddaa ta'ullee kan lakkaa'amanii biran keenya ammallee uummata hedduutu jira. Yaa ogeessi baay'inaan wal simaa'onni jedhu waliin simu
wal simuufis normaaliin mootummaanis baay'eetti hojjete. Kutaan magaalli Shaggar humna namaa inni baranuu dabale baay'ee akka tajaajilli keenya daran fooyya'u ta'eera. Garuu ammallee ogeessi hin hafa. Gama biraatiin kutaan magaalichaa buufata fayyaa tokko qofa qabaachuu irraan kan ka'e komee hawaasni keenya tajaajilaa irratti qabu hiikuun itti dhiyeenyaan tajaajila akka argatan taasisuuf buufanni fayyaa dhaloota lammaffaa baajata mootummaa qarshii miliyoona 30.8 ijaaramaa jiraachuu itti gaafatamaa waajjira fayyaa kutaa magaalaa Malkaanoonnoo obbo Nagaraa Fayisaa himaniiru. Kutaan magaalaa Malkaanoonnoo dhaabbilee fayyaa yookiin buufata fayyaa kan mootummaa tokko duwwaa qaba. Hundeeffama magaalaa Shaggariitiin booda garuu ni komee uummanni kenna tajaajilaa irratti qabu hambisuuf uummanni itti dhiyeenyaatiin of biratti tajaajila fayyaa akka argatuuf buufata fayyaa yookaan second generation health post kan jedhamu tokko kutaa magaalaa Malkaanoonnootti baajata mootummaa miliyoona 30.8 ta'uutiin ijaarsa isaa jalqabneeti jirra. Ijaarsi kun yeroo gabaabaatti kan inni jalqabe turtii ji'a tokkoo keessatti almost parsantaa 65 isaa ol raawwateeti jira jechaadha. Kun maaliif fayyadaa? Buufanni fayyaa takkittiidha. Uummata nuyi qabnu immoo uummata baay'ee guddaadha. Uummanni kun ji'oogiraafikaalii yoo ilaalte buufata fayyaa Hacaaluu Hundeessaa irraatii fagoo jira. Keessumaa uummanni aanaa Beeroo fi aanaa Noonnoo jiran giddu galeessatti buufanni fayyaa tokko isaan barbaachisa waanta ta'eef aanaa Beeroo irratti buufata fayyaa tokko yookaan second generation health post akka buufata fayyaatti kan tajaajilu jechaadha. Keellaa fayyaa dhaloota lammaffaa akka buufata fayyaatti kan tajaajilu ijaaramaa jira. Manni qoricha moodeela hawaasaa aanaalee kutaa magaalichaa 3 keessatti hirmaannaa uummataatiin ijaaramaa jiraachuu fi tokko hojii qabatamaa keessa galee tajaajila kennaa jiraachuus himan. Manni qorichaa moodeela hawaasaa kan jedhamu duraan kutaa magaalaa kana keessa tokkoyyuu hin jiru jechaadha. Amma garuu mana qorichaa moodeela hawaasaa kutaa magaalaa keenya keessatti aanaa 3 irratti mana qoricha moodeela hawaasaa tokko ijaarsaa jira. Aanaa Malkaa buufata fayyaa Bukkeetti hirmaannaa hawaasaatiin kan inni kun ijaaramu tilmaama qarshii miliyoona 5tti kan tilmaamamuun kan inni ijaaramaa jiru. Aanaa Noonnootti asfaaltii Bukkeetti kan inni ijaaramaa jiru. Aanaa Beerootti ijaaramaa jira jechaadha. Manneen qorichaa kun sadan isaanii hirmaannaa uummataatiin baajata mootummaatiin ala hirmaannaa uummataatiin kan isaan ijaaramaa jiranii. Maaliif uummanni tajaajila yaalaa barbaacha dhiyeessiin qorichaa dhaabbilee fayyaa keessa hin jirre manni qorichaa moodeela hawaasaa jiraate achirraatii yaaddoo tokko malee qoricha akka argatuuf kan mana qorichaa moodeela hawaasaa ijaaraa jirru. Hamma inni kun ijaaramee xumuramuutti immoo mana qorichaa tokko kiraatiin kan uummataatiif kenna tajaajilaa kennaa jiru ammallee jira jechaadha. Piroojeektoonni manni qorichaa moodeela hawaasaa kun yeroo gabaabaatti kan isaan jalqabanii turtii ji'a tokko keessatti ijaaramanii xumuranii tajaajila hawaasaatti banaa akka isaan ta'uu danda'anitti kan hirmaannaa hawaasaatiin hojiitti seenne waanta ta'eef piroojeektii ilaalchisee kanatu jira. Kenna tajaajilaa ogeessota buufata fayyaa kutaa magaalichaatiin hin kennamne hospitaalota gurguddoo irraa hakiimonni olaanoon tola ooltummaadhaan buufata fayyaa Hacaaluu Hundeessaa keessatti itti dhiyeenyaan hawaasaaf tajaajila kennaa jiraachuu obbo Nagaraan himaniiru. Ogeessota buufata fayyaa keessatti kenni tajaajilaa buufata fayyaa sanatti uummataaf hin kennamne hospitaalota kanneen akka Xuqur Ambassaa irraa ispeeshaalistoota dooktaroota ispeeshaalistii keessumaa gaayinaakoolojistii ispeeshaalistii sarjinii ispeeshaalistii warreen kana tajaajila tola ooltummaatiin dhufanii buufata fayyaa Hacaaluu Hundeessaatti maanuweel sarjarii achitti hojjechaa jiru jechaadha. Tajaajila isaan dhaqanii hospitaalatti argachuu danda'an gara buufata fayyaatti dhufaniiti tajaajila tola ooltummaa hakiimonni olaanaan keessumaa ispeeshaalistoota kan kennaa jiru. Raadiyooloojistoonni yeroo garaa dhufanii tajaajila altiraasaawundiis kennaa jiru. Akkasuma bakka hanqinni humna namaa jirutti immoo dhaabbileen fayyaa dhuunfaan ogeessota isaanii kan dhuunfaatti qaxaranii hojjechiisan torbanitti dabaree buufachuutiin jechaadha. Ogeessota olaanoo gara buufata fayyaa sanatti erguutiin kenna tajaajilaa uummataaf akka isaan kennan gochaa jiru. Kanaan uummanni keenya bu'aa guddaa kan argatee fi tajaajila nuyi kenninuttis baay'ee kan gammadaa jirudha. Kanaa ol dabalataan immoo hakiimota olaanoo buufata fayyaa sanatti qaxaramanii akka isaan hojjetaniif nuyi hojjechaa jirra. Mootummaanis hojjechaa jira. Yeroo gabaabaatti dooktaroota sadarkaa olaanaatiin baratan dooktarii 2 buufata fayyaa sanatti akka isaan qaxaramanis hojiin hojjetamaa jiru waan jiruuf kunis yeroo gabaabaatti furmaata kan argatu ta'uu isaa isiniif ibsuu hin barbaada. Ulfaadhaa.
gadufani ya karana namtu damama do shagar gadufani ya karana namtu yom walarga anki yaake abduna namtu damama